Ameerikaatti Piroofeesarri tokko guyyaa 74 ol bishaan keessatti dabarsaa kan jiru rikoordii addunyaa cabsuun isaa himame. Jooseef Duuturii jedhama. Qorataa lammii Ameerikaa yoo ta'u, bishaan keessa yeroo dheeraa turuuf murteessuun dhiyeenya bitootessa tokko imala isaa kana jalqabuu miidiyaaleen himaniiru. Piroofeesarri kun hanga ammaatti guyyaa bishaan keessa inni ture guyyaa 74 ol kan ture yoo ta'u, bishaanichis gadi fageenyi isaa 18 jechuun meetira 9 akka ta'e eerameera. Bishaan kunis hara Filooriidaa Kii Laargootti argamu yoo ta'u, haalli inni ittiin dabarsaa jiru ajaa'ibamee jira. Turtii isaa kanaan qorataan US kun dhiibbaa qilleensaa hin mijeeffamin yeroo dheeraaf bishaan jala jiraachuun rikoordii addunyaa harkatti galfateera. Jooseef Duuturii turtii galaana jalaa kana ammatti dhaabuuf karoora hin qabu. Dilbata akka dubbatetti hara kana keessa yoo xiqqaate guyyoota 100 turuu yaada. Fedhii fi dheebuu an argannoof qabutu gara kana na fidee jedha. Guyyaa tokkoffaa irraa eegalee karoorri koo dhaloota dhufu saayintistoota lubbuu qabeeyyii bishaan jalaa qoratanii fi kanneen naannolee cimoo keessatti qaamni dhala namaa akkam ta'a kan jedhu baruu fedhaniif fakkeenya ta'uudhaa jedha. Yeroo dheeraa bishaan jala jiraachuuf kana dura rikoordii kan qabatee ture bara 2014tti Piroofeesaroota 2 kan Loojimaa kana keessa guyyootii 73f hara jala jiraatanidha. Piroofeesar Duuturii kan maqaa masoo Dr. Diipsiyaa jechuun yookaan galaana gadi fagoo jedhamuun beekamu imala isaa kana kan jalqabe kutaa xiqqoo hara kana jala dhumarra ta'ee jiru keessatti. Sagantaa piroojeektii Neeptuun 100 jedhamu kanaaf Piroofeesarri Yuunivarsiitii Filooriidaa Kibbaa kun dhalli namaa yommuu dhiibbaa qilleensaa cimaaf yeroo dheeraaf saaxilamu qaamni isaa deebii akkamii qabaataa kan jedhu qorachaa jira. Qorattoonni qorannoo meedikaalaa adda addaan fayyaa qaamaa fi yeroo dheeraaf qofaa bakka tokko keessatti citti cufamee turuun dhiibbaa xiinsammuu akkamii geessisaa kan jedhu adda baasuuf gameessa ganna 55 kan ta'e Dr. Duuturii qorachaa jiru. Turtiin bishaan jalaa kun Piroofeesara kana hojii idilee isaa irraa isa hin qabnee kan jedhan Piroofeesar Duuturiin kan waggaa 28f qondaala humna waraana bishaanii yookaan neevii ture bishaan hara kana jala osoo jiraatuu intarneeta fayyadamuun barnoota baayoomeedikaalaa injineeringii barsiisuu itti fufeera. Akka Yuunivarsiitiin Filooriidaa Kibbaa jedhutti yeroo isaa guutuun dabarsuuf Piroofeesarri kun barii sa'aatii 11tti hirriba irraa dammaquun ispoortii hojjeta. Garaa qullaa akka hin taaneef ammoo nyaata pirootiiniin badhaadhe akka hanqaaquu fi qurxummii saalmaan jedhamu maayikirooweevii isaa keessatti ho'ifatee nyaata. Jireenya bishaan alaa keessaa wanti ani yaadeeru aduu argachuudhaa jechuun Asosheetid Pireesitti tibbana himeera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kun Finfinnee Maltiimiidiyaa yoo ta'u qophii kana kan isin biraan ga'e Naagaa Jimaan ture. Finfinnee Maltiimiidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.